Guyyaarraan tanaa mootummaan Iraanii fi akkasuma san Oman karaa ministeerota haajaa alaa isaaniitiin marii gaggeessaniiti turan. Marii tanarratti haalata Hormuzii fi security Oman irratti jarri lachuutu waliin haasawan. Tanarratti akka gartee ministeerri haajaa alaa biyya Iraan gama akkaawuntii isaatiin oduu gadhiisee fi miidiyaaleen biraatilleen irraa odeessaa jiranitti Iraan sodaa gartee Ameerikaan Oman godhaa jirtu tana ilaalchisee akka balaaleffatanii fi inumaatu akka gartee Oman cinaa dhaabbatan yoo rakkoon takka itti dhufte jaaniitii dubbachaa jiran. Gara kaaniin waa'ee Hormuz irratti nam tokkolleenu ni jidduu seenuu hin danda'u. Ammaasis nuu fi Iraaniitu kana jaa Iraan. Omaanii fi Iraan qofaatitu waa'ee Hormuz irratti heera baasuu danda'a. Maqaas itti qaba akkasuma san ajajallee kannuu danda'a jechaa jiran. Yoo gartee nu achitti hataatu taate nam tokkollee nu as keessatti inumaa gartee sagalee isin qabu irraa dubbachuu hin danda'u. Jaanitti irraan tana irra deebi'anii dubbachaa jiran jechuudha. Yeroo ani gartee lola kana keessatti lola gaasilaa'u karaa afuriin mo'an ogguun isin hin jiru dippiloomaasii irraa karaa dippiloomaasii irraa waan Iraan godhaa jirtu tana irra deddeebi'eetiin isin himaa jira. Mootummaan Iraan lola kana keessatti biyyootan gartee akka diinaatti talaalan biyyootan Arabaa tana keessaa biyyootan gartee waraana Ameerikaas deeggaraa jiranii fi inumaa Ameerikaa gargaaraa jiranillee waliin haasawaati jiran. Bilbilatti bilbilanii nuti isin hojii diinaa miti nuti biyya teenyaaf eegumsa godhaa jirra. Akkasuma sanitti garuu immoo waan gartee isin jara kana gargaartaniif bikka akka gartee bikki isaan jiran ni haleella jaaniituma afaaniin bilbilaan itti himaa jiran. Akkasuma sanitti gartee Oman tana jidduu lolaa kanaas akka gartee ministeerri haajaa alaa biyya Iraan kun bira deddeebi'ee marii waliin godhaa ture irratti haasawaati ture. Kuni wanni isiniif himuu barbaadu as keessatti karaa dippiloomaasiitiin akka gartee warri Iraan kuni qaceellotti gartee Ameerikaa bira dabranii hojjechaa jiran lafarratti jechuudha. Okay? Yoo gartee jabduun ka dhufu taate lolli kunillee ka dhufu taate biyyootan ollaa kuni Iraan waan isaanitti himaa jirtu kanaaf jecha akka gartee hamtuu diinaa lolaa sanitti gartee hin laallatanii jechuudha. Okay? Maaliif Iraan yaada garaa isaanii irra deddeebitee itti himaa jirti. Garuu immoo mootummaan Ameerikaadhaa ammallee irra deddeebitee akkasiin jechaa jirtutti waan nuti jennuun godha ammaas gartee lafa teessanii fi samii teessanis akka feenetti itti fayyadamna. Kanarratti gartee nuti isin eeguuf as jirra fa'aaniin. Okay? Kanarratti irra deddeebi'anii gartee dhaabbatoonni keessaafuu biyyoottan Arabaa akka Suudii Arabiyaa fa'aan Ameerikaan dhugumatti gartee akka eegumsa isaanii godhaa hin jirre arrallee irra deddeebi'aniiti dubbachaa jiran. Akkuma gartee na duuba gartan kanatti inumaa gartee guyyaarraan tanaa barruun tuni miidiyaa biyya Israel the Jerusalem Post kan jaaniinitu gadhiise akka gartee asirra jaanitti yoo dubbistan gartee Donald Trump only a paper tiger says Saudi expert jechaa jiran. Akkana jechuun isaanii Prezidantiin Ameerikaa Donald Trump, okay? Inni leenca takkaa'u gartee taayigar oguu isaan gartee akkuma leencaati jechuudha. Qeeransa waraqaa gubbaati jechuun kan gartee waraqummarratti lallaba malee lola seenee gartee uumaa takkallee hin injifatu takkaa'u dhugatti gartee waan afaaniin ji'u san karaa hojiitti hin jijjiiru jechaa jiran. Eenyu kana jechuun jira? Ekspertoota warra Suudii Arabiyaatu jechaa jira. Miidiyaan gartee warra Israel kunis poosti godhaa jiran. Miidiyaan warra Israel maaliif poosti godhaa jiran? Yaada kanaa wajjiin walii galan gara kaanii wanni isaan jechaa jiran. Pirezidaantii Ameerikaa kun Suudiin akkana isin hin jetti. Ati onneen ta'e diluma kana dadhabduudha moo maali? Maaliif Iraan tana gartee lola irra bantee Iraan tana hin kombolchine jechaanii jiranii jechuudha. Tichi dabarraa qabxiin itti aantu ibsa guyyaarraan tanaa pirezidantiin Ameerikaa Donald Trump karaa akkaawuntii isaatti gabbaase. Ibsi kuni waa hedduudhaaf keessaa qaba. Irraa gabaabsee isin himuudhaaf dursoo pirezidantiin Ameerikaadhaa akka jirutti nuti uggurrii
Hormuz irratti goone san irraa haafneeti jirraa jeeti haasawaa jira. Guyyaa kaleedaa yeroon live irra ture maaliin isin jechaa ture waa'ee Hormuz kanarratti yoo yaadattan arraa'u doonii 24 irraa ilaa hanga 28tu nagayaan dabreen isin jee kalee. Akkasuma sanitti dooniileen gartee Hormuz keessa olii gad seentee baatu doonii warri Iiraan hayyama godhaniifiin isin jee malee ta Ameerikaatii miti. Dubagaa kana ilaalchisee arra irra deebi'uudhaan mootummaan Iiraan ibsa pirezidantiin Ameerikaadhaa baase kana ilaalchisee dura dursa waa ibsaatiin isin hima achi booda waan Iiraaniin itti dhufa. Pirezidantiin Ameerikaadhaa uggurrii nuti Hormuz irra goone kana irraa haafnee jirraa je dura dursa saniin eegale waan gaariidha. Nuti illee inni gammanne addunyaan illee gammadde ogguunni akkas jirusan. Achi booda garuu jaagartee garuu dura dursa Iiraan Nikulara isaanii guutuutti dhabamsiisuu qabanii. Itti aansuudhaan Hormuz banuu qabanii. Banuu bira dabranii kafalli duraanni goona jaan san doonii takkarraa illee gartee akka hin fudhannetti nagayaan namayyuu olii gad dabruu qabanii. Itti aansuudhaan boombiilee adda addaa tan gartee bahara jalatti hidhan. Akka gartee Hormuz keessatti gartee hidhaniitu jira warri Iiraan. Boombiilee san hunda lafa san keessaa guuruu qabanii. Achi booda nuti hojii nuufi gartee isaan walii gallaa. Akkasitti uggurriin tuni ni khaatii jeete odeessaa jira. Dubagaa hogguu pirezidantiin akkana jiru yaada kana gartee amma qofaa miti torbaan lameen dabre kana irra deddeebi'eetu dubbachaa jira garuu akka haariyaatti gartee maxxansaa jira malee. Tana keessatti gaa amma gaa pirezidantiin dhiiroo uggurrii tana gartee irraa haasee jiramoo irraan kaafne wanni gartee ifa taate takka illee nu hin jirtu. Gara haaniin ammoo mootummaan Iiraan nuti gartee Nikulara keenya biyya teenya keessaa gadi hin baafnu jaanii jiran akkasuma sanitti Nikulara keenya gartee irratti ni mari'annaa garuu immoo waa takka illee hin murteessine jaaniiti jiran. Itti aansuudhaan dubbiin Nikulara qofa odoo hin taane taan gartee pirezidantiin Ameerikaadhaa jechaa jiru kana marii tanaa gaggeessuudhaaf dura dursoo horii nuuqannuu qabanii takkaa gartee kafalli tan gumaa gartee Ameerikaan nurratti diigumsa goote kana guututti nu kafaluu qabanii jechaa jiran. Na dhagaa jirtaniimi? Dubbiin gaachi dhaabbachaa hin jirtu inumaatu gartee akka odeessaa jiranitti arraan tanafaa mootummaan Iiraan yoo xiqqaatte doolaara biiliyoona 300 ol waan gartee dubbii himaan paarlaamaa biyya Iiraan jeen isinii himaa qaceloo dhageeffadhaa. Gara Iiraaniin dubbii himaan paarlaamaa Iiraan maal jee arraan tan nuti akka pirezidantii Ameerikaatti waa hundaa gartee internet irra barreessuudhaan deebii hin goonu takkaa gartee marii teenya karaa internetiitiin hin goonu. Waan Ameerikaan nurraa barbaaddu yoo jiraatte taate takkaa gartee waan concession jaanii takkaa gartee waan isaan sila kannanii fudhatan jechuudha gartee waan nuti sila Ameerikaadhaa kanninu yoo jiraatte san afaan misaayileetiin kanninaafi samiirra akkas jeeti barreesse. Ani uumaa takkatti ni taane uumaa takka irraan hin rifne jechuudha. Isin galtee amma afaan saniini nuti wajjin haasoinaa jeeti dubbii himaan paarlaamaa Iiraan akkaawuntii isaa irratti arraan tana barreesse jechuudha. Isaa wali qabatee waan Iiraan kana irratti marii gaggeessaniitu turan. Akkuma gartee guyyaa kaleedhaa isin himaa turetti guyyaa kaleedhaa
waan Iiraan dhiyeessite kana waliigaltee jaanii gartee ta Iiraan dhiyeessite san pirezidaantii Ameerikaatutu irratti mari'atee achi booda gartee hayyama godhaa jeetitiin isinii himaa ture. Waan san ilaalchisee arraan tana pirezidaantiin Ameerikaadhaa gareelee gartee kaabinee isaatii wajjin marii gaggeesseetu ture. Marii san irratti xumura gartee walgahii isaanii booda pirezidaantiin Ameerikaadhaa waan takka illee hin murteessine jaaniiti odeessaa jiran. Waan san ilaalchisee warri Iiraan duruu deebii godhaniifiti jiran. Akka isaan jaanitti wanni nuti Ameerikaa irraa eeggachaa jirru takka illee nuu hin jirtu. Okay? Yoo waliigalteedhaa itti himnee jirra. Takka gartee karaa manguddoo teenyaatiin dabarsinee jirra. Gama keenya wanni nu hafte takka illee nuu hin jirtu. Saniifuu amma gartee nuti yoo isaan nagayaan lola kana dhaabanii gartee if duuba deebi'an taate nagayaan wajji marii godhuu ni dandeenyaadha. Yoonkiin ammoo karaa gartee afaan qawweetti deebuudhaaf qophii takka illee nu barbaachisu jaaniiti irra deebi'anii odeessaa jiranii jechuudha. Okay? Dubaga gara Ameerikaatiin dubbiin achitti hin dhaabbanne inumaatu guyyaarraan tanaa ministeerri haajaa alaa biyya Paakistaan illeen as dhufeeti Ameerikatti marii gaggeessaa jira. Marii isaa tana keessatti akkaataa mariin Iiraan itti deemaa jirtuu fi inumaatu rakkoo gartee ammaan tana isaan mudatte tana karaa Ameerikaatiin akka irratti hojjechuu barbaadanii fi irratti gartee waan guutamuu qabu irra godhuu qaban sanirratti gartee dhufeeti asii marii godhaa jira jaaniiti gaa miidiyaaleen odeessaa jiran. Garuu arraan tana mariirra turanii inni gara isaatiin wanni takka illee nu gartee ta'anii dubbate hin jirtu. Okay? Ammoo wanni takka gartee tan irra deebi'anii amma dubbachaa jiran taniin gartee dheengadda isinii hime tan pirezidaantiin Ameerikaadhaa biyyootan Arabaatii fi biyyattii Islaamaatiis yeroo tanatti gartee biyya Israa'el wajjin nagee qabaachuudhaaf hariiroo isaanii tolfachuudhaaf akkasuma sanitti beekamtii biyyaa kennuudhaafiif karaa gartee the Abraham Accord waan jedhaniin sanitti miseensa ta'uu qabanii jeetitiin isinii himaa jira. Okay? Biyyootan Arabaa tana keessaa tan inumaatu gartee akka biyyotan Islaamaa tana keessa jechuudha. Arabaa miti beekaa. Biyyotan Islaamaa keessa biitti dura deeminsan nuti Israa'el beekamtii kennuufii bira dabranii gartee beekamtii dhoorkuu bira dabranii inumaatu paasaboora isaanii yoo qabaatte akka ati Israa'el ittiin dheeyidhu. Takkaa'uu hayyama Israa'el dhaquudhaa akkasiin kennine tataate biyya Paakistaan. Irraan isinii deebi'a. Paakistaan paasaboorri isaanii mataan isaa gartee paasaboorri isaan qaban. Okay? Biyya addunyaa tanarra jirtu hundaafuu paasaboorri keenya si geessuu danda'a. Yoo biyya Israa'el taate qofa jaaniiti irrattuu barreessanii jiran. Okay? So akka mootummaa xiqqaati Israa'el dheeyxuu hin barbaadan innaawaa beekamtii kennuufii dhiisaadha. Akka gartee arraan tana oduun odeessaa jiranitti yoo dhiibbaa gartee Ameerikaan Paakistaan irratti fagootu taate Paakistaan inumaatu paasaboora isaaniitu gartee ilaa hanqa jijjiiruudhaa ga'uu ta'anii beekamtii Israa'el kennuu irratti. Okay? Kana ilaalchisee ministeertichi hajaalaa kan ammaan tana irraa dhufee as jiru kuni nuti paasaboora keenya hin jijjiirruu jechaa jira. Akkas jechuun gara biraatiin beekamtii Israa'eliif hin kenninu ammaasis Abraham Accordii kanatti gartee hin galmoonu jechuu isaati. Okay? So wanni kun gartee gaa deemtee hammam takka Ameerikaan dhiibbaa akka isaan irra gootu saniitu murteessaadha. Kana akkuma gartee dheengadda hogguun isinii himu yoo yaadattan eenyu
Saudi Arabia bulchaa kan jiru Prime Minister tichi isaanii MBS. Ani Israa'eliif beekamtii kennuudhaafif akkasuma sanitti the Abraham Accord kanatti gartee galmaa'ee miseensa biyyattii godhuudhaaf qophiidha. Garuu jeen abbaa kiyyaatu na dhorkaa jira jee warra Ameerikaatiif deebii godheen isinin jee. Eenyuun jeen? Trumpiin jeen. Okay? Qaceelloo dhageeffadhaa. Kana Trumpiin jeen bilbila irratti. Saniifugaa wanni isaanii tuni waan gartee yeroo gabaabduu keessatti gartee xumurtu hin fakkaattu dubbii jajjabduudhaatu as deemaa jira. Ammaasis yeroo akka ammaan tanaa tana gartee Ameerikaan hulii boodan harkannu. Tanaafuu gartee isaan kana dhiibbaa irra goonee biyyoottan Arabaatis biyyoottan Islaamaa isaan kan hundatti gartee dhiibbaa goonee the Abraham Accord kanatti akka miseensa tahan. Jaaniiti dhiibbaa ajaa'iba gaggeessaa jiran. Biyyoottan Arabaa fi Islaamaa gartee oguun isiniin jiru biyyi ka Pakistan gartee biyya Islaamaatti beekamti. Maleeshiyaanis biyya Islaamaa beekamti. Akkasumas Indoneeshiyaanis biyya Islaamaa beekamti. Gara kaaniin biyyi gartee akka Tarkiidhaatis biyya Islaamaatti beekamti. Garuu biyyoottan Arabaa gartee Islaamonni beeytanii biyyoottan gartee jiddu galeessa bahaa keessa jirtuu fi Afrikaa tana gartee gama gubbaadhaa jirtu tuni keessaafuu gartee Ijiptii fi Liibiyaa, Aljeeriyaa fi Marokkoo biyyoottan kuni biyyoottan Islaamaa jedhamaniiti beekaman. Kana keessatti garuu immoo jabduun jirtu. Biyyoottan kun dhiibbaa gartee amma pirezidantiin Ameerikaadhaa godhaa jiru karaa kaaniin warri Israa'el jala deemee godhaa jiru tana dhiibbaa tana fudhatanii biyyoottan kun beekamtii kannanii fi akkasitti gartee lola kana gartee akkaataa isaan barbaadanitti dhaabuu ni danda'anidha. Garuu beeka mootummaan Iraan dura dubbattee jirti nuti beekamtii hin kenninuuf jaanii jiran inumaatu beekamtii bira dabranii gartee dooniin isaaniitii fi ta'e isaanii hojii walitti hidhaa ta'a Ameerikaatis Hormuz keessan dabartuu jaanii jiran. Isin galteemi? Dila kana gartee garaagarummaan jirtu. So amma gaa mariin tuni gartee hangam takkallee lafarra yoo harkifamte dursoo biyyoottan gaafa gartee lolli kun hin eegalamin durallee taate silaa biitti gartee akka Saudi Arabiyaa faan duruunii gartee Abraham Accord kanatti galuudhaaf illee qophaawaa turan oduun gartee baate akkasitti. Inumaatu yeroo takkatti yeroo gartee United Arab Emirates faan ifii isaaniitiif gara gartee Abraham Accord kanatti miseensa ta'an mootummaan Saudi Arabiyaadhaa aara hamaa qabaachaa turte. Inumaatu toora gartee biyyoonni lameenuu Saudi Arabiyaa fi United Arab Emirates ifii isaaniitiif mootummoota isaanii kombalchuudhaaf wal rakkaan jechuudha. Yoo kana dhageessan hin beeku. Hammas takka gartee dubbiin tuni isaan kana lameen adda fageechistee jirti. Haalaan adda fagaatanii jiran. Tanaaf gartee ammallee loluma kanaatu gartee wanta ta'e malee silaa lolli kun jiraachuu baate biitti lachuutu adda fagoodha jiran karaa gartee poolitikaatti. United Arab Emirates nuti yoomii as ilaa yoomii gartee Saudi Arabiyaa jala teenyaa isin nu gubbaarra baatee gartee nu gubbaadhaan akka feetetti poolitikaa gaggeessiti jedhanii lolaa jiran. Gara kaaniin warri gaa Saudi Arabiyaadhaa United Arab Emirates gartee biyya xiqqoodhaa akka gartee xiqqoo taate sanitti amala isiitiin taa'uu qabdi jedhanii gartee isaanis dhiibbaa godhaati jiran. So karaa oduun isaanii gartee tan duraan gama duubaati irratti gartee wal lolaa turan san amata lameen dabree kana keessatti dhiibamtee ifatti as baateeti jirti. Amma kunoo ifatti wal lolaa jiran. Yeroo takka gartee oguu jabduun jirtu bilbilaa waliin dubbatan dura deemtoonni biyyoota lameeni ammoo akkas jechuun isaan hariiroo nagaa qabanidha miti.